coom'essee jedhee isiniin jedha. Jireenyi biyyaa ammoo nama coom'essiti. Nama gan nama guutii miti. Namaa akka ta'u ilaalcha keetii fi yaada keetii boru hara itti baafattanii gammaddan jechuudha. Waan waggaa dheeraa dhaabataan tani baay'ee dhugaa rabbii dubbachuuf ni ulfaata jechuudha. Ol jechuun gamtoota kiyya qola kibriitii dhumellee itti godhee akkasitti ittiin qabsiisee amma hafarsee qabsiisaa jira. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Antajaan kiyya kun dhugama isinitti hima. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harkafuune warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtu isiniin jedha hundi keessanuu. Bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibba kan biyya jirtanii fi biyya alaa hundi keessanuu osoo addaan isin hin qoodin warroonni biyya alaa jirtan ittiin bobbahaaraa ammoo warri samoona dhiyeenya kana galtanillee irraa hanga takka muuxannoo fudhata. Akkasuma warri muudannoo qabdan muudannoo keessan koomantii jalatti nu barreessa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kuni waan jabaa taheetii miti garuu isin agarsiisuu fi ittiin waliin bohaarraa icca qafadha. Yoon isinitti baay'annaaniin paartii yookiin kutaa lammaffaa godhee kasala kaleessa qabsiisirratti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya irratti waan hedduu haasa'uu barbaade garuu qalbiin niyyaan gara kasalaa waan na jiruu fi akka kasalaan hafarfatan isa kana kalaa argoo mure kabitu sun jechuudha. Birrii 30 yeroo mara na harkaa xitaa jechuun humnaan waan ittiin hafarsuu fi akkasii erga kasalli kiyya qabsiifamee jedhee ciree hojjechuu fi akka maal hojjechuu jedhu isin hin beeytanii kunoo haala kanaan qabatee jira. Itti gadi qabii argisiisiif namatti hin tole akkana qabatu. Osoo yeroo hunda akkana dhiifama nama kolchaa dhiifama isiniin jedha. Kuni shaayii keessaan dhumatini. Asirratti shaayii keessa na'ana jira. Na'ana biyya keenyallee ni jira. Hedduun ni dhaabatanii akkasuma immoo iyyuu garuu ammoo namni biyya baay'ee ittiin hin beeku ijoolleen hedduun ni fayyadamti. Nullee shaayii na'anaan fayyadamnaa isiniin jedha. Hundumaafuyyuu maaksalaan irra dhiixan hin jiru masxaaxabaa irratti shamarreen keenya hedduun jechuu birriin warkaa fixuu fi meeshaa bitadhaa jettanii warri jettan hundi keessanuu iyyuu daddafaatii maaksalaa maxbaxa irratti jechuudha. Kushiinaa keessan irratti jiddumaan dhaabee isinitti haasa'uu barbaada. Kushiinaa keessan irratti maxbaxa keessa yookiin mana meeshaaf kadalaysiiftanii kichiin beet ka jedhaniin kana irratti maksala dalaysiifadha. Dhugaa rabbii isinitti hima osoo hatta baaldillee jala keessanii baaldii jechuudha akka bishaan jala alaggannayxanii wanna dasisin titolaa yookiin isin gammachiisaa hin jiru. Maaliif jennaaniin baay'ee faayidaa isiniif qaba. Har'a maallaqas yoo fixxanii boru hara itti baafattanii hara itti baafachuu irraan illee itti gammaddan jechuudha. Waan waggaa dheeraa dhaabataan dhiqaa toftaniif dhaabataan hojjetaa toftaniif baay'ee dhugaa rabbii dubbachuuf ni ulfaata jechuudha. Ol jechuun gad jechuun akkasuma immoo iyyuu teessee haala kanaan bakka takka siin dhiyaatu garuu isa san irratti isboonjii keessa saamunaa kan kee hunda isaa waan tokkoon qopheessite amma gana isboonjii deemee fidaa makarajii hin fidaa kana deemee gadi naqaa isinii galee irratti bishaan lammataa dhiqaa yookiin deemee ba'ee marga irra dhiqaa dhugaa jirtu isinitti hima jechuudha. Dhugaan firummaa hin kuttu. Dhugaan ammoo iyyuu chaanaala fiyyaa warra na jaalatu hunda nan jibbisiiftu waan ta'eef warroonni meeshaa bitachuu barbaadan narraan dhuftanii hin bitatina. Dhugaa rabbii isinitti hima garuu bitattan malee hin galina. Namoonni hedduun galuuf ji'a haganan na hafee maal haa godhuu maal naageetti maal bitadhaa warri jettani obsii ji'a lamaa ergasi hafe ji'a lama itti edaadhuuti yookiin ji'a sadi itti edaadhu waan feetu jechuudha. Baatii sadi yoo dalayde meeshaa mana guutuu bitatte jechuudha. Namoonni hedduun meeshaan qaaliidha. Sharafaan fakkeenyaaf keessattuu jechuudha ijoolleen Saudi Arabiyaa, Dubaay, Kuwait, Qatar wanti akkasii jirtan sunniin maallaqni dinhaaraa fi riyaalli hedduu dabalee jira. Riyaala 2000 jechuun fakkeenyaaf riyaala baatii lama yoo dalaydan fakkeenyaaf hiriyoota keessanirraa walitti baatii tokko yoo fudhattan akka qubiitti nam tokkorraa fudhu baatii tokko fi dalagi dinhaara yookiin riyaala 2000 warra mee xalabaa jiru doon ta'in warra ala jiru jechuudha caala kana dubbisaa jiru 1800 nu dalagi walitti yoo as fuute birri biyya keenyatti sharafni baay'ee taati jechuudha. Akkamitti isinii himuu danda'a haga 100 meeqaa isinii taati dinhaara 4000 yookiin riyaala 4000 yookiin 3000 wayii jechuun gara 100 meeqatti isinii waan sharafamuuf 100 meeqaa sun ammoo meeshaa deemshaasha mana keessaa isinii biti algaa dulaaba
tasriiha tiibistaandii maxbaka yookiin ammoo tuyyuu kichiinii isa jedhaniin san isinii dalaysiise xaawulaa namni barbaaddan yookiin teebilii nyaata irratti nyaatamu kursii jaha wajjin namni barbaaddan akka sharafaatiin waan dabaleef barbaaddan hundi dalaysiifattanii baatii takka qofa yoo itti eda'attan jechuudha. Ammallee meeshaa mana kontirool biffee kana guutuu bitachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf warroonni meeshaa irratti salphiftanii ilaaltan salphiftanii ilaalina ka isan qabne salphataadha. Isiniif galee baay'ee qofaallee naqabee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiifama isiniin jedha namoonni hedduun keessa yoo na dubbisan maal taate jedhaa jiranii qofaadha malee waan biraa wanna addaan ta'e tokko hin jiru. Isa tuyyuu na golgoleesse ijas na xixiqqeesse na coom'essee jedhee isiniin jedha. Jireenyi biyyaa ammoo nama coom'essiti akkas jechuun kiyya. Nama gan nama gootii miti. Nama akka ta'u ilaalcha keetii fi yaada keetii ilaalcha kennatu ilaalcha duuba hafaadha. Maaliif jennaani maal jettee jireenya akkas kan hin jiru biyya keenya kun hin jiru amaara nu gammachiifte wallaaltuun hedduun akkas jedhaa jirti. Amaara si jala deemte yoo na laalte hoo yoo ittiin kolfan komiidii ta'a jechuudha jireenya keenya. Yoo ittiin bohaaran ammoo isaan amaarri Itoophiyaa jireenya Itoophiyaa hunda walitti jechuudha kan jiraadhu yookiin hojjedhu. Itoophiyaa keessa Oromoo keessa haa jiraadhu malee amaarri Itoophiyaan ala jirti. Jireenya amaaraalee nullee hin beekna. Ollaan nu jirti magaalaa takka jirra ganda takka jirra baadiyyaas yeroo ta'e hin beektan ijoolleen hedduu jechuudha. Kanaaf waan hin jirre waan ammoo soba ta'erra hin akka abbadina isinii galee mana fakkeenya warri tiktookii irratti fiiltarii maaf ifaddeessitanii akkasuma mootuyyuu manuma namaa dalayni mana namaa dalaguun kana man qaanfachiisin jireenya ofii mandajaa kanaa fi kasala kana baatee yoo hojjattee gurgurte kararratti teettee shaayii yoo danfiftee qiccee gurgurte irra itti gammade obboleetti tiyya. Ani garuu akka kiyyatti akkas ilaalchi namaa garagara ta'uu danda'a. Hedduudha jechuu viidiyoo hedduu qaba akkasuma mootuyyuu gaafii hedduutu gaafatamaa jira namoota hedduutu iyyuu jechuu keessa afaan nagoysaa jiranii biyya hundarraayyuu jechuudha. Dhugaa isinitti himaa ijoollee biyya arabaa qofaa miti namoonni biyya biraallee galatoomaa warri bilbiltanii na jajjabeessaa jirtan siinboonnaa jabaadhu itti fufi haaluma kanaa warri jettan inshaallah itti fufa rabbiin galmaan na haa gahu. Fedhii keessan yaada keessan anallee akka jabaadhee cimu na haa taasisu ganamas galgalas jechuudha. Akkuma jechuu hojii irratti xiyyeeffadhee duudhaa fi safuu eegee hojjedhu rabbiin haa taasisu siniin jedha. Kanaaf shamarreen keenya warra yaadan fagaattan yaadan hin fagaatina ilaalcha ufiif yaada ufiif hubadha. Yoo ati ufiif yaadde namni siif yaada yoo ati ufiif hubatte namni siif hubata. Yeroo har'aa kana jechuu ati dhibamtuu namni siin beeku dhugama sitti hima ati rakkattus rakkoo ta'e namni siin beeku sababbiin isaa yeroo har'aa kana namni yoo rakkatellee ofitti amane waan obse alhamdulillah jedhee shakkaree gammadee seeqatee jiraatuu fi bakka isuma san qananiisiisanii ati keessan rakkattus yoo taate gammadduu ta'ii jiraadhu hin beeksisiin rakkoo kan kee maaliif jennaani akkuma kasii gammadu jiraatu sii gaddullee sii gammadu jiraatu sitti gammadullee jira jechuu yoo gammadde ka gaddu yoo ati gammadde ka gaddu yoo ati rakkatte ka gammadu jechuudha sii galee abadan namni kana dhabe hin jiru maaliif jennaani osoo lawu jechuudha abbaa fedhee tahee firarraa badheerraa ambarraa haa ta'u inuma qaba ilmi namaa maal jennaaniin dirqama waan taheef jechuudha kun ilmi namaa wal hasaduu walitti argitanii walitti gammaduun waan banii aadamirraa taheef nama dinqisiisullee namarraa jullee kanaaf shamarran keenya warri yaada bareedaa nu dhiyeessitee galatoomii ati naan jettanillee galatooma obboleettiin xiyyahaati meeshaa kaleessallee jechuudha galatoomii rabbiin jabinnallee sii kenne akkasuma mootuyyuu murtee fi murannollee sii haa kennu baay'ee qalbii na cabsitee garallee na nyaatte jechuudha haga jechuu viidiyoon kiyya kaleessa mallattoo yookiin ammoo tuyyuu ragaadha jechuudha hordoftootaf kabajamtoota kiyya maaliif jennaan isii wajjin haasa'ee bakka qalbiin hedduu na cabdee gadhiisee jira jechuudha viidiyoo waa'ee biizineesaa akkasuma maashina hojii maal jedhu san irratti isii wajjin haasaa ture maatiin dhufanii fuudhanii bakka hedduu du'aayillee naa godhaa fi rabbiin akka waan isiin feetu jechuudha galmaan isii gahee waan isii yaaddu yaadaa muraada isii guutuuf du'aayi naa godhaa fi isiniin jedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga viidiyoo biraa babbareedaanis tahee akkasuma immoo viidiyoo akkanaa kana ka ittiin bohaartan ittiin taphattan itti gagammaddaniin isinii dhufu nagahatti fayyaan faaya Oromoo koo isin jaaladha horaa bulaa.